السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتوتا في جالتمتوتا دقوتوتا كرافتو جرى جرتو سلين جتشا أنا برانك جايبك بعد إذن في برانك يكون اسمه يجون كيسان إنولو دروب تغيرت برانك جايبك دلوقو في الدما نتيجة تكان والجالتاليا تربيرو في جتشورا نتيجة أما بكتوك جراني تربيرو فو نكاه داتا ما كناف ما جدني برانك جايبك كان رات دلوقو في الدما ما جتي أصول نكاه داتين ويا مراسة تسيافي durayyuu waggaa dheeraadhaan turtanii amma walitti dhuftanii torbee takka eeggachuu dadhabdee maaliif zinaa dalayti jedhaani waan inni jedhu kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha utaalollee na qabeetiniin jira rabbiin na kadhadhaa akka dafeetii narraa qabu isiniin jedha akkasii qabeettoota fi daawwattoota kiyya hamma dhumaatti na waliin tura waan inni jedhu immoo itti bilbila walumaan kalaallu ta'a bilbilee fi jira. Hello? Hello? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ والله الحمد لله نقاكو يعني سكمت جرتا جرى قالت ربي كمت نقامي ما شاء الله كم ما فكاتكم بين سرقي ما هي ابو ما شاء الله بريدة والله نمت طلع مالي ابو دلقانا كنا مالي نصب على نقلتي مالي دلقانا كلا على نقلتي اكيد سالفة نصب بستي maali namni jechuun waa yeroo dheeraa in turtanii amma waan yeroo muraasa keessatti jechuun guyyaa torbee takka keessatti waan torbee takka hin caalle keessatti haguma nikaa hidhattullee na heddu yaaki maal jechuu keetiin maali jechuun guyyaa muraasa amma torbee dhufu kana keessa miti nikeen kasi hidhamu hagasitti maal jetteetiin mucayyoo zinaa irratti dalaydaati kun zinaadha osoo nikaan hidhanne itti dabalamuun zinaadha akka ta'e illee ni beektaa maal jetteetiin guyyaa haga kanaa eeggachuu dadhabde waggaa meeqa eeggataatiin hin turte laa ilaaha illallah alaan galchite yaake maal godhee as galche yaa salphat dhabbura rabbi hasalbisu ati guyyaa gatanaa keessatti yookaan mucayyoo garibaa bulchitanii ati garibaa maan bulle maal jetteetiin mucayyoo dhalate guyyaa kanaa keessatti akkam gootamee am zinaatti dalaydee jirta akkam goota maal ani ijoollee manatti mee baadha abbaa mucaan akka nu godhe dhoorgineetanii irraa dhoorginee dadhabneeyyuu kanaaf mucayyoon ijoollee wajjin haa bultu jennaan dideetanii na bira bultu malee jedheetaniin waan hin taane irratti dalagee naan jette ijoolleen ati akkamitti waan akkanaa dalaydan salphin salphina guddaa maal alaan galchite yaabo ilaha illallah maal waan hin taane waan ilmi namaan dalayne takkaa jechuun ati namni beektaa jechuun wanni mar'uyyuu obsa barbaachiftii guyyaa kanaa keessatti namni guyyaa shan yookiin guyyaa jaha guyyaan dhufee jira haa kan eeggachuu dadhabbiidhaan ati namnuu si kadhatee bara si kadhataniitu yaa لا إله إلا أبو نزل استديس الله نقول كده يا أبو ها إنه سنجد إما الجول بس يقول يبتون نانجر سكرت تاني sudah temannya أكيد ما tahu سكرت تاني di naman hai atuan dalatin beta tamu mal gota mormat tasiat mal tadi wani mormat tuh mari wan dalatin beta wan tef mal to batta mit ya bu wanitan dalatin aki ala rugal citi amma ni o majeru da beta nim kol fabar maal jechuu keetiin maal diree kun ati akkamitti ana amma
Anka si gaafadhu bar maal jette zinaa irratti dalagdaa sin jedha bar mucayyoo guyyaa kanaa keessatti guyyaa shan keessatti namni zinaan laa ilaaha illallah maal taatiti waggaa meeqa waliin haasaa turtanii edaa duraayyoo wanni akkas turtee fageennumaaf jechuudha. Namni si kadhateetu si dadhabe. Annaa barat ati ofii mataa kerkeetti dhiisitti kadhataniitu sin jedha bar si kadhataniitu si dadhabani bar. Obboleessoo zinaan dalaginiiti taa'i. Maal kun jechuun ati dhoysuu barbaadde sin ammallee waa ifa jiru kan ummanni ta wajjin jirtu guutuun isaa si kadhatee sin dadhabe kanaaf kanallee dhoysuu yaalle sin hin dubbatana jechuun ni barbaadde isaan wanni amma wanni namni dalagame takkaan isaan dhokattu ati maal jettee waan akkanaa dalagde salphina guddaa laa ilaaha illallah wanta kana salphina akkana takkaan argine yaake. Maal bilbilte amma bilbilee maal gaafadha waan akkana kana bilbilee gaafadha yaakee kun xiqqeenna salphina kun yaakee nuti salphisti ati salphadhu ati. Bagatee waan hin taane dalayde raawwattee bagatee jettaan ciroo dalayde. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya telefoona cufatee tiriin jira hin aare. Gochi kun gochi isaatii miti waan inni dalagee miti ani biraan kira dalaguu fi kanaaf maraachee jira telefoona aaree cufate ammallee itti deebisa amma dhumatti na waliin tura. Hello? Maali? Barnam naani waan ofii dalagee fakkan mataa bar maaliif isin jira bar waan akkanaa dalaguun kan fi guyyaa kanaa keessatti yoo kana namni keessatti taate mucayyoo mani baa bulchitee sin ijoollee wajjin haa bultu ati akkamitti maaliif ijoollee dhiira wajjin mul'eessa. Ammati na gulfisiista dhugaa sila maal jechuu barbaaddeeti kan namni si kadhatee si dadhabeetiin hin jedhe ammallee sila uma adii jiru kana uma ifa jiru kana sobna. Amma kanaaf dhiisi amma biraanki sirra dalagee abu hin aariin akkanatti. Oomuu waan hin jedhe dhugaa akka ati waan akkanaan dura illee hin beeka. Daawwattoota kiyyatti illee asumaan himeetiin hin jira. Kanaaf waan akkanaa mucayyoo illee hin dalaydu innillee hin dalagu nama akkasiiti miti. Jardachuu nama sodaa rabbii qabu. Kanaaf amma biraanki ajaa'ibaa si godhe jedhi amma daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifamaa jedheen dhiifama naa godhe. Hai waan si ajaa'ibu caqasi amma itti niminiiti sitti ma caqasi itti nimini sitti illee sirratti illee biraanki kana dalaguun barbaada biraanki ajaa'ibaa irratti dalage illee itti nimin kanuma irratti dalaguun fedha. Dhaga'uu miti obboleessu irratti dalagaa siin jedhe irratti dalaguun barbaada akka ajaa'ibaa kanatti isillee bun godhe isillee aarsuu qaba akka kanatti akkuma taatu kan isillee naa taatu akkasii siin jedha amma daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifama jedhii siin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jemput dapat tu dah kalau share, subscribe, like, ikut juga pada ini berlalu berarti akan jadi baik dan cepat ada urut di kalau ini sudah ada lagi batu dari
hayyee hedduu galatoomee dhiifa manaa godhuu kan keetifi siin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub Frank ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira ammallee isa qofaa miti siin cooratillee dalaguuf hin deema waan waliin turtaniif hamma dhumaatitti hedduu galatoomaa isiniin jedha hamma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh